Islaamummaa kana rakkoo hiisi'an. Akka najisa saree wayiitti ilaaltee warra gariin ishee islaamummaa kana akka waa fokkataa wayiitti waan najisaatti ilaala namni gariin irramaa hin beeku. Jara kamittuu osoo shaadaa isin hin qabsiisin salaata isin Ani yoo isheen na himu san hin gammadee rabbiin karaa ofii na qabsiise karaa bareedaa kana na qabsiise rabbiin kiyya. Qaraatii deema fi hojii dalagaa deema walii maraxadhu naan jedha. Islaamummaa argachuu jechuun akka nama bu'uura isaatiif waa guduunfatee yookiin immoo akka nama gabaa deemu mallaqa guduunfatuuti jechuudha. Guduunfatuuti jecha. Baatan jedhu abbumaan qabadde. Taatan jedhu illee teessummaan qabadde. Saatan jedhu illee sawumaan qabadde. Haatan jedhu illee haadhumaan qabadde. Kun sagantaa riqicha dhaggeeti. Sagantaa riqicha dhaggee sagantaa namoonni amantaa biraarraa gara islaamummaatti dhufan wajjin gaaffii deebii taasisnudha. Kaayyoo sagantaa kanaa namoota amantaa biraarraa gara islaamummaatti dhufaniif hamilee ta'uu akkasuma ammoo namoota amantaa islaamummaatti dhufuudhaaf karaarra jiraniif jajjabina ta'udha. Namoonni sagantaa kana irratti oomishaaf oomishtummaa keessan beeksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa armaan gaditti argamu kanaan nu quunnamuu dandeessu. Osoo horreefiin dura yaadadhu jireenya eessaa dhufnee jedhii garamitti deemnaa waan hojjechuu qabdu maal fa'aa raawwatte hojjechuu dadhabdee hoo maal fa'aa lakkiste waan irratti oolte yaadadhu waan maraa waan hojjettee oolte gahee fi hamtuu irraa hanga har'a geettee umrii kee tilmaamii maal horattee qabda bu'aan kee hagami haakiraaf qophoofte moo hin irraanfatte silaafuu duniyaan gabaabduu dhumattee ammuma deebi'i gama rabbii keetii maraara gaafadhu hin dabin ufitti yeroo dhati qabdu hangas maraa miti halkan hirribarraa ka'iitii salaatii yeroo keessaa madhu warwaadhu rabbitti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kun sagantaa riqicha dhaggee 21ffaadha. Ashama harka fuuni kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Zaad kun sagantaa keenya riqicha dhaggee torban isin bira ga'udha. Sagantaa keenya torban darbee isin biraan geenye irraa akka waa barattan ittis bu'aa hartan abdii qabna. Maarree sagantaa keenya guyyaa har'aatiin keessummaa haaraa seenaa haaraa bu'aartii fi barnoota haaraa qabannee dhiyaannee jirra. Isin hanga dhumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan nu hordofaan affeerraa keenya kan kabajaati. Akkuma beekamu Fajriinaa Wedding Collection ispoonsera keenya kan kabajaati. Maarree namoonni cidha qabdan sagantaa affeerraa garaagaraa qabdan sagantaa nikaa qabdanii fi sagantaalee kamuu qabdan dubartootaafis dhiiraafis veelloo suufaa fi abaayaalee garaagaraa gurgurtaanis ta'e hirkisaan qopheessee jira. Nu dubbistan malee hin murteessinaa jedhu. Iddoon argama isaanii gamoo Awaash darbii lamaffaa gubbaadha. Kottaatii mari'adhaanii achi booda murteessaa. Guyyaa har'aallee akkanatti bareennee akka sagantaa keenya irratti argamnu kan nu godhan isaanii ispoonsaroota keenya galatooma ulfaadha isiniin jenna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana bu'u Assamii Raamaani nu faana bu'a. Maarree guyyaa har'aa kana xiqqoo isii qufaan na qabatee jira. Kanaan wal qabatee sagaleen kiyya amma barbaadamuu fi akka isin barbaadda yoo isinii ta'uu baatullee of kolchaa irra naa darbaa isiniin jedha. Ayyee sagantaa keenya eegallee jira. Kallattiimaan gara keessummaa keenyaatti isin dabarsaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Waamicha keenya kabajanii gaaffii nu kaasnuuf deebii isinii deebisettanii istuudiyoo keenyatti argamu keessaniif anaa dhufuu galatooma. Anaa. Ayyee mee keessummaan keenya guyyaa har'aa eenyu waan jedhu kana gaaffii kaasuu danda'anii hordoftoota keenya wal baraami. Maqaan kiyya duraan odoo islaamummaan hin qabatin dura Asheetuu jedhama. Asheetuu Abbabaa jedhama. Daffaraallee jedhanii Katamaallee naan jedhanii. Meeqa baay'ee? Durba afurii keessaa titi na argatanii abbaan kiyya. Saniif nama maqaa na jaalatan. Durba afurii keessa ilma dhabanii na argatan. Isaan na jaalatanii. Haati tiyya Kabbuu Jimaa jedhanii abbaan kiyya Abbabaa Dasitaa jedhama. Amma immoo maqaan kiyya erga shaadaa qabaddee Abdurrahmaan Abbabaa naan jedhan. Abdurrahmaan. Mashallah. Gabricha Rabbii jecha. Gabricha Rabbii jecha. Alhamdulillah. Numartuu gabrootuma Rabbiiti. Inshallah. Rabbii warra hojjetti kunaa godhu jenna. Mee islaamummaatti aga dhuftanii yeroo hagamii turtan laata islaamummaa keessa? Amma waggaa 10 ta'a. Waggaa 10 islaamummaatti aga dhuftanii. Waggaa 10. Kanaafuu waggaa 10 of duuba deebinee seenaa keessan tokko ilaalaa deemnaa jechuudha inshallah. Ayyee mee naannoo kam jiraata? Gandi keenya Giraar Jaarsoo jedhama. Bakki nuti dhalanne ganda 3 Giinnoo Bonayyaa Annoo Caarree jedhama. Godina kamiidha kun? Godinni Fiichee Salaalee jedhama. Lingatoo biyyaa bahe islaamummaa qabadhallee jedhee biyyaan baane rabbumatu karaa kana waa'ee malee. Alhamdulillah. Bakka karaa dhaloota keessanii irratti deebitan. Wallaahi. Amma islaamummaa keessa jirtan? Islaamummaa keessa jirra.
Gara Baalee amma naannoo Baalee jirtan fakkaatan. Baalee jirree. Akka himee Islaamummaa fi amantaa keessa dura keessa turtan wayita wal bira qabdan. Akkamitti ibsitamee amantaa san keessaa osoo turtanii fi amma Islaamummaa dhufuu keessan akkamitti ibsitamee? Ammaa bareeda Islaamummaan bareeda addunyaatti illee akiratti illee nama bareechiti. Mee garas maaltu jira wanni tokkichi waan ilaalee amma bakka maratti barataa jiru yala ilaalee gowwoomnee umurii kiyyaa irratti fixe odoon dhaloota kiyyaa irratti dhaladhee daa'ummaa kiyyaan diin baradhe jedhee baay'ee yaadaa jira amma sammuu kiyyaanu. Ammallee rabbiin kiyya na barsiisu. Borullee fuula rabbii dhaqanii fuula rabbii dhaqan harka duwwaa hoo dhaqan maaltu jira. Magaalaa hoo waa bitatu hoo gabaa baamee hoo harka duwwaa gabaa baam maaliin baa? Maal bitanii gala? Nama barbaachisa addunyaa irrattu. Addunyaattu hoo gabaa baan hoo waan qabaatiin maalii waa bitanii galan? Achitti illee kasaaraa kaawwanni tokkicha hoo harka duwwaa fuula rabbii deeman maaltu jira? Islaamummaa argachuu jechuun badhaasa. Badhaasa guddaan nama shallama waan bareeda. Mashallah. Islaamummaa argachuu jechuun akka nama borii isaatiif waa guduunfate yookiin immoo akka nama gabaa deemu mallaqa guduunfatuuti jechuudha. Guduunfatuuti jecha. Mashallah. Ibsa ajaa'ibaa nu gootanii akkamitti Islaamummaa dhuftan seenaa kana gaggabaabsaan kaasaa adeemsa Islaamummaatti ittiin. Adeemsi dhufe biyya adeemetti mufaata qabnaa abbaa kiyyaa illee wal mufanne abbaan kiyyaa odoo qabeenya qabuu qabeenya dhoggate akkuma ilmoo isaa kana jaalanne itti godhan abbaa kiyyatti. Nuni hin jaalatu amma immoo hin jaalata nama biraa hin jaalata. Ilmoo ofii hin jaalatu abbaan. Amma ilmoo isaa oduma jibbuuyyuu ilmoo isaanii kun hin du'e kun immoo biyyaa bahe. Anillee duurra asitti dhibeenna nyaattee na fixuurraan jedhu jalaa bade. Abbaa keessan jala. Hin badee anillee. Addunyaa isaanii biyya isaaniitti jedheen du'edhe. Amma lafa haati isaallee duute haati isaa duutee mucaan tokko achumatti dhalate. Ani intala obboleettii isaatti achumatti dhalate. Yoo inni achitti dhalatu anillee qe'ee keessii qaba lafa tana naa kenni jedheen. Obboleettii takkittii san malee hin qabu. Abbaan keessan jechuudha. Abbaan keenya obboleettii takkittii san qaba. Inni ilma tokko. Abbaan kiyya ilma tokko. Isaan lamaan waluma qaban jechuudha. Waluma qabalee. Amma ishiin haadha abbaa ofii kana biratti kana ishii takkittii san adda ba'anii mitiire haati isaatu hin duute. Izootaa isaallee kophaa qaba innillee. Yoo kophaatti qabu kana taanuma ishii san naa kenni jedheen. Anuma haatetii sunuu nagaa. Izootaa teetana naan kennini. Anuma ishii kana naa kenni jedheen. Hin kenni naan jedhe. Ishiin dubartiidha akkamitti dhiirri wallaaltaa ilma keetii kennita waa gandaa kennitaa jedheen. Ishiin naa kennitu abbaan kiyya maacoo tirree itti tuulee lafa kiyya sii kenna naan jedhe. Ati biyyee jaalatte nama hin jaalanne itti dhiisi jedheen. Ani lafa kiyya abbaan kiyya maacoo itti tuule itti duule asiini miti asiin of qala naan jedhe. Abbaan kiyya kun. Ati biyyee jaalatte bakka nama hin jaalanne. Basalaama arrarraa qabnee si biran taa'u dheetu biyya tare. Biraa tareetu waan silaa duute akkuma jibbisiisaatti godhasan ilmoo isaa qaraan jibbaa mitiire. Ani bakka duurraa sitti biyyaa ba'uu na wayya jedhee ka'ee deemee waan qabu gurguradhee biraa deeme haati odoo boochu odoo ishiin boochu biraa deeme ka'ee asirraa badee qilleensa biyyaa kana keessa olumaan gad deddeeme qilleensa fudhatuuf. Gaafa naa ta'u achi deebi'a. Gaafa naa ta'e immoo hin badaachi. Oduma akkas deemee karaa galaanii kana mucaa wayii si galchanaan jee achi deema. Haadha achii qabaan galaa si fidaa achi teessaa zabanyaan lee na hidhanaan jedhee gara galaanii kana taa'e. Achitti zabanyaa eegee zabanyaa galee hoosan achi taa'ee guyyaa tokko eegaa guyyaa tokko mana isaa gala. Mana namticha kana. Innis kiristaana. Kiristaana inni. Odumaa achi taa'u anazaanan kun maal inni jedhee qoradha. Achi dura immoo islaamummaa bareedni tokko hin jira. Islaamummaa bareeda jira immoo gurra gara jira. Qeenxee sanallee maqaadhaani. Qeenxee sanirra islaamummaatu caalaa islaamummaan qulqulluudha hoggaadha hin dhagaa. Amma ka'ee oduma achi tattalaguu gaafadhe. Anazaanan kun maal inni jedhee gaafadhe. Akkanatti islaamummaadha. Kanaaf azaananii naan jedhanii islaamummaan maskiini tokko malee hin jiru. Galaanii kana keessa. Magaalaatti jechuudha. Magaalaan xiqqishuu wayiiti. Amma ka'ee ittuma seeqee sheeka gaafadhaa jedheeni. Sheeka dhaqee gaafannaa isheen akkana waan akkanaati jedhee maraa natti himee akkanatti salaata illee akkana salaa guyyaatti akkana qaamallee akkana dhiqatanii maraa keessa bahee isheen natti hime. Oo natti himu kana ani oduma inni na himu kanaa hin gammade.
achi duraa dhibamee turee miti ree siirii nu goote biyyi warri nu jibbu warri zootuma keenya nu dibbu siirii nu goote ittaara sagal qaba abbaan keenya isuma san jibbanii lafuma isaa san jibbanii maa inni nyaataa nu yoomaan qabnu namichi tokkichi kun akkamiin nyaataa isuma ajjeesnee irraa fudhannaa biyyi isa jibba inni immoo ilmoo ofii jibba biyyi immoo isa jibba amma ani achi durallee galmee kee yaa rabbi naa kenni karuma kee qabadhaa rabbii kiyya karaa keenya qabsiisedhee kadhataa ture oduma islaamummaan qabatin ture ani yoo isheen na himu san hin gammadee mi rabbiin karaa ofii na qabsiisedhee karaa bareedaa kana na qabsiise rabbiin kiyya kiirii naa fe'innaa rabbiin kiyya jedhee hin gammadee waggaa isheen na himan gara keessa kiyyatti hin gammadee keessa kiyya gammadee amma ani nima galee irraa fudhadhee amma ka'ee uffatallee miiccadhee rifeensa kiyyallee ofirraa qulqulleessee bareechee dhiqadhee sila akkaan dhiqatanillee ishee na hime ka'ee dhiqadhee achi deebi'ee uummanni akkati salaatu duu laali duuma taa'i salaati baradhu naan jedhan ani duuma taa'i dhaabbadhee kan duubatti salaatee gaafa lammaffaa akkuma isaa hidhatee itti hidhadhee alhamdulillah. Shaadaa qabattanii muuti kan? Wata kana shaadaan qabannee yoo sanuu deebi'e jedhee malee oo san gaafsa itti malee waa shaadaa qabadheere. Isaan akkamitti osoo shaadaa isin hin qabsiisin salaata isin hin jedharre jechuun namatti hidhadhaa salaata isin jechuudha dursa wanta bara dursa arkaan islaamummaa. Haa baratuuf jechuuf kaa jarri illee haa baratumaaf na dhiisan malee oo san uumaan beeku oo san akka jiru jira oo san akka ammaa kana bareedu bara bututaa wayiiti. Awwaarri annarraan dache biyyaa badee biyyaan baallee midhaan baallee nyaatuun beeku haadha teenya jalaa illee bahee hin beeknu mana hambaa bishaan qorraa mana hambaa dhaqnee nyaannu. Ciccite yoo san wanni na fixe awwaarri narraan dacha'e akkasii jira oo san akka ammaa kana hin bareenne. Shaadaa kana qabattanii jechuun amma irraa hanga ammaatti qabattamu akkasumatti akkuma gaafa jarri isaan itti hidhadhaa salaataa isin jedhanii jirtu. Baradhaa inuma barataa jira amma shaaduma akkasuma oduma baradhu keessuma dhufee barataa jira. Jechuun shaadaa qabachuu jechuun rabbiin tokkichoomsuu kana ragaa bahu shaadaan isa san jechuun ragaa bahu namaan gaafa san ragaa shaadaa isin hin qabsiisne acha shaadaa akkamitti qabattanii? Baradheetuma irra gahe malee shaadaa kana ofumaaf kun ashhadu an laa ilaaha illallah jennu ashhadu anna muhammadan rasulullah kitaaballee oggasuma argadhe qusul muslimtan achi keessatti illee barataa jira. Wanni nani fayyadu amma qusul muslimtan baradhee osa sammuun kiyyaayyuu likkiin jiru na dhukkubaa Arawaa biyyaa bahee kitaaba tana baradhee fayyee. Kitaaba tana na fayyise. Akkasitti agarraa gahee rabbiin kiyya alhamdulillahi rabbil aalamiin agarraa homtuu na jalaan bannee qananii malee waan takka hin argine dhibees illee narraa baddee kitaabuma kanatti qara'e alhamdulillahi erga dhufe illee homtuu na jalaan banne kun roobee kanatti illee badee akkana qara'e as gahe. Baaleemu. Shaadaa qabattan bakka biraatii akkamitti gara dhufte? Baale quraan illee na dhibee wanni kana oosan achi taa'a galaani san musaafiruma achi jiru bira na kaa'anii agaa bakka qaraatii geessinutti si bira taa'udhanii musaafiruma bira na kaa'an. Oo na kaa'an kana ani isa bira bubbulee yoo isa bira bubbulu kana qaraatii deema fi hojii dalagaa deemaa walii maraxadhu naan jedhan. Eshi jedhee mari'adhee tuma keessatti siin deemnaa silaana himanii amma mari'adhee yaada kiyyaanoo mari'adhu. Oduu addunyaa ta'e rabbiin manni qara dhiisisanuu keessa rabbi nan baasu. Maal godha addunyaa taati lammata deebi. Arfii takkitti yoo qoraan inni na dhibu ta'e arfii takka qara'ee ooluu naa wayya qubee takka qara'ee ooluu naa caala malee addunyaa san deemee lammata ishiin dalaguun jedhani qaraatii na geessaa dhee gara qaraatii deemee qara'a. Warra bira jirtan kana jechuudha. Warra bakka dalagaa qaraatii si geessina yookiin immoo bakka dalagaa fi halkan qara'ee guyyaa dalagatu jedhan si geessina naan jedhan. Ani dalagumaa amma barbaadu akka qaraatii bilcheeffadhutti qubumallee taatuudhaaf mashiillee hoo bilcheeffadhe dura bilcheeffadhee dalagaa seena malee qaraatii seenu jedhe wanni dalagaa hojiin deemu. Amma eegasuma jedhan totola gara totolaa kana isheen achi biratti islaamummaa qabadhe kun. Gadi na fidanii boqqollaa jedhanii magaalaa baadiyyaadha. Lafa baadiyyaati achi na geessanii. Qaraatiin amma yoo san hin beeku. Qaraatiin kun ani qubee kana waatti beekaree waa qaraatii akkanaatu qara'anii gaafa islaama seenullee irraan beeku. Amma qaraatii fidanii mana galchanuu maan beeku naa galuu dide. Na dhibee
Ani akka kana qara'anillee maaliif beeka? Islaamummaa seenullee akka kana baratanillee hin beeku. Amma ka'ee yoo lallaalee jedhu nu kennani qara jedhanii jee kutoosii tokko jira. Inni nama dhihuu miti. Mana dhibe. Kaafatuma dadhabe. Aanaa uunaa jedhama. Ta'uunaa jedhudha. Amma kunneen nu dhibee ani amma hoo kana ijoolluma keessa oolee akkanuma gala. Qara'eedha namni hoo akkas ilaalu qaraatu ooleedhanii akkanuma na dhibee. Na dhibee akkanuma ka'ee gala sabbareetu rabbii kiyya maaluma godha jedhee warra kiyyarraa illee bahe addunyaa qabnullee irraa bahe maal ta'a ka ishee harka duwwaa silaa diin hin baranne rabbii kiyya maal ta'a jedhee rabbuma kadhadha. Rabbuma kiyya kadhadhee oduma akkas jedhu na dhibee uumaa gaaruma natti ta'e karaa baradhullee dhabe karuma alif jedhee karuma kaasu wallaale. Yoo gaafa du'aa immoo inuma kadhadha maaluma ta'a maaluma hirkadhaa addunyaa hin dalaganne warra kiyya birallee hin jiraanne maali hafa maalitti na hirkisa ta'e silaan baradhee odoo baradhee rabbii kana hirkadha maalitti nagatta rabbii kiyya dhee kadhadhee leelillee ka'ee rabbiin kadhadha. Amma hoo Siraadiin Islaamaa beekumsa gaafata. Ibaadaan kamuu beekumsa dursa. Beekumsa dursa rabbiin gaafadhe. Yoo gaafadhu mala kana naa fide rabbiin. Rabbi waan nama gataare nama isa kadhatee argata bara. Amma isa kadhannaan mala naa dhaye rabbiin kiyya. Amma sheeka bira dhaqee sheeka quraanii na dhibe fakkeenya hoo godhadhe maasiyaa qabaa jedhee gaafadhe. Fakkeenya fakkii tokko waan tokkoon qabatu misaala fakkeeffadhe maasiyaan qabu yoo akkas jedhanii itti maxxansan malee maasiyaan qabu alhamdulillah fayyade fakkeenya moo farkaa qabaani. Maal fa'aa mi'a san keessaa? Iyyaadadhee baatan jedhu abbumaan qabadhe taatan jedhullee teessummaan qabadhe saatan jedhullee sawumaan qabadhe haatan jedhullee haadhumaan qabadhe jiiman jedhullee jiumaan qabadhe akkasumatti itti hoofe muluusaa guyyuma san gabbuufadhe. Mana akkasuma itti ijaaree akkasitti rabbiin kiyya mana naa dha'ee guyyuma isaa aliifa san gabbuufadhe alhamdulillah achumarraa fayye gaafasumarraa fayyee rabbi achumarraa naa laafe achumarraa itti fufadhe anillee. Hangammaa ima qara'aarta? Nima qara'a. Amma qara'aatiin isin hin dhibu? Nan dhibu akkasuma naa laafe. Achumaan itti oofee bakka ana akkasitti odoo ijoolleen qaraatu qubee argee qubee aliifaa kana argee mucaan oduu mana bira qara'ukaatti ilaalee achi immoo seenne hoo kana aliifni kun. Alqaayidaan rayyaan kun seenne achi. Eessa jira tulluu alawaasoo jira nutti himan. Tulluu alawaasoo jiraatu kana wanni jira dodolaa fi asaasa hedduu jira. Wanni naqanii yoo sanbaa gaarii jira gaarii naan achi dhaqan. Ani achi deemuu qaba bakka qaraatti kana qara'uu qaba. Achi deemee qaraatan jedhu warri nafaqaa kiyyaallee na jaalataniyyuu deemi gadi baate deemi qara'i na jaalatan. Ani amma ka'ee achi deeme achillee na taqabbalanii nafaqaallee argadhe achitti illee hin qara'aa oolu ijoollee warra quraana tolfatee irra deddeebi'aa jiru. Darsii jara darsiidha. Ani immoo na dhibee ammallee hoo na dhibu maal ta'uu qabatee jedhee yoo katamaa bahii lallaalee magaalatti dhaga'ee dodolatti maskiida argee maskiida bilaal jedhanii ijoollee achi qaraati ijoollee san bira dhaqee lallaalee sheekatti illee dhaga'ee sheekallee dubbisee asi qara'uu barbaadadheeni qara'ii naan jedhan isheen illee kootu naan jedhan. Amma isheen kootu naan jedhanii ani warra nafaqaa kiyyan achi tulluu alawaasotii qabu san katamaatti dubbisee asitti qara'uu barbaadaa nafaqaa na fudhadhaa'ii bakka bultiin barbaadadhaa jedheen. Nyaataa dhugaatii isin danda'a? Na dandeessanii jedheen. Ishii naan jedhan warrillee amma ani ka'ee ol deebi'ee achi qaraatii achi na dhibne. Qaraatiin xiqqoon duraan na dhibu sun amma naa bahuu yammare. Isheen illee ati irra bahiif egaa qaraatiin si dhibe ijoollee sii baasti ati irra bahiif ka'itoo gabatee irra dubbisiif naan jedhan. Gabatee irra dubbisaa amiiri naa baasa ijoollee illee na jaalatti ijoolleetti illee daawaa godha. Ijoollee illee na jaalatte. Anamma ogummaa akkas jedhu naa laafe aliifni sun. Anqara na dhibe naa laafe. Alhamdulillah agammaa kun naabbiin naa laafise egaa islaama kaatti deebi'ee rakkoo takka nagarre namni an dhibamillee fayyaa waamaan rakkatilee rakkoo keessaa ba'a rabbiin nama fayyisuu malee karaan isaa takkaa rakkoo nama nagarre karaa rabbii kana. Namni rabbiin qabu rakkinaan qabu? Rakkina hin qabu. Kanaafuu islaamummaa qabachuu keessanii waan rakkadhe jedhu waan hanqina jedhee himadhuun qabu alhamdulillah jetta. Alhamdulillah. Mee islaamummaa akka qabattan
maatii biraa deemtanii naannawaa Finfinneetti akkamitti maatiidha himtan maatiin quba qabanii islaamummaa qabachuu keessan ammarratti. Inni qa'ee hoggaan deema. Yeroo jalqabaaf akkamitti itti himtanii? Yeroo jalqabaaf dhageesse jarri akkatti dhageessan beekan. Islaama ta'e illee amma wani dhaqu kanallee dhageesse. Kun akkana laala kana wana laale kuni shaffadeedha amma firri gariin shiftaata. Areeda kana laalanii. Yeroo sanillee baastaniif badheettanii areeda kana. Gizee amma islaama ta'e kana. Akkanuma deeme shaffade moo maaliif areeda kana fideedha gariin namni gariin. Shiftaa ta'e. Bosonatti galee fayyada. Namni gariin immoo maaluma ta'e kan akkanatti areeda kana filee deema. Maaluma rakkatee ganda kana dhaqeedha. Warri waan islaamummaa beeku. Islaamummaa kana rakkoo wayii se'an. Akka najisa saree wayiitti ilaalte warra gariin ishee islaamummaa kana akka waa fokkataa wayiitti waan najisaatti ilaala namni gariin ramaa hin beeku akka waan nama miidhu. Isin argitaniirtan garuu islaamummaan waan najisaatti waan fokkotaadha waan jiru kan argitaniirtan. Najisaa iyyuu namarraa dhiqaayyuu rabbiin. Islaamummaan namarraa dhiitii nama qulqulleessiti karaa bareedaa nama qabsiisti. Borullee ittiin jannata galan addunyaatti illee ittiin azaaba jalaa ba'an borullee jalaa ba'an azaaba jala. Malee wanni isheen nama miitu hin jiru islaamummaan. Tan rakkatee yoo rakkoo keessaa baasti. Tiseenni arguu dhabuu isaaniiti garuu. Dhabuu malee wallaalummaa malee dukkana keessa jiraatu malee islaamummaan ganda bal'inaati ganna ibninaati malee waan nama miitu hin qabdu. Akkasitti ilaalanii takkammoo akka buleettiin abbaa kiyyaa immoo dhahinaan zarii nu balleesse naan jette. Zarii keenya balleesse. Zarii nu balleesse naan jette. Zariin ta'e abaddu jedheenani. Zarii maasii balleessa. Zarii islaamummaa zarii nama tolchiti malee zarii nama hin balleessitu jedhee. Akkanatti garii wallaalummaa ofiitiin akkana jedha. Amma isaan akkamitti simatan? Silaa fuula badaan simatanii booda akkamitti sirraa dhufe haalli isaanii? Oomaan beektu jarri maalitti waan islaamummaa dhabeetti. Islaamummaa jechuun malee hin beekani. Isaan keessaa namni islaamummaa dhufee jira? Warri islaamummaatti dhufe hin jiru. Anillee mana hin godhanne bakka hin godhanne anillee waamuuf garuu namni rakkoo bootaa godhate malee namallee waamurra illee humna jajjabeeffatanii akkasitti waamannaa. Dhayitanii ilaaltanii fi amma ziyaartanii ni isaan bira. Iddoon namallee garii nootti manillee ofuufuu bakka hin qabdu maal goota nama harkisallee hin jedhullee hin jira. Anillee silaa bakka illee hin qabu bakka bulchuu bakka ofii kiyyaa akka jiru jirallee keessa. Isaafuu jedhee nama baay'ee tiixatellee islaama taanaaf akkasitti anillee bootaa mana hin godhanne oosan. Maatii keessanuu islaamummaan karaa dhugaatii koottaa islaamummaa qabadhaa jettanii ni beektan. Jedheenee karaa bareedaadha karaa qulqulluudha karaa kana qabadhaa jedheeni xiqqoo odoo waan godhatin har'a islaamummaatti too seenne qabeenya asii kanallee gannee booda waliin rakkanna warra jedhellee jira gariin. Hedduun illee kana amantaa kiyyallee hin jijjiirullee hin jedhullee hin jira. Gariin na birallee hin dhufa. Amma kun amantaa kiyyaa hin jijjiiru ani kanumaan jiraadhallee warri jedhamu hin jira. Gariin immoo har'aa hoo asii bahillee hoo bootaan godhatin irra akkadha warra jedhillee jira. Kuuwwan oduma hiixatu warra akkasii illee hin jira. Rabbi hidaayaa kennuuf rabbi isaan haa qajeelchu jennaa. Rabbi isaan haa qajeelchu. Addunyaa keenya isa illee addunyaa islaamaa rabbi haa godhu rabbi nu haa qajeelchuuf. Amiin jenne mudannoon addaa isin qabdan jirtan jira islaamummaatti aga dhuftanii haa ta'u islaamummaatti dhufuutee yaadan haa ta'u mudannoon addaa nama barsiisuu danda'a jettanii isin yaaddu yoo jiraate nu kaasame. Mudannoo jettani garuu ani illee waan na mudatellee hin jiru akkuma rabbiin na laafisetti keessuma babbaatuma keessumallee dhufaatuma akkasuma jiraatanii. Mudannoon hin dhabamu garuu keessuma darban. Akkasuma darban. Akka islaamummaa dhuftan islaamummaa akkamii argitanii akka namni badhee haasa'u san immoo islaamummaan tabaraatiif mas. Lakkee islaamummaan bareedu islaamummaan qulqullu ganda bareedaa dhallee bareedaa keessa nama jiraachisti borullee ganda nagaatti nama fiddi ganda gadhanii ganda jannata bareedaa galan asitti illee borullee bareeda jiraata namni islaamummaa kee jiru. Yeroo kamuu guutuudhaan irraa hanqate hin jiru. Hin jiru warra ala jirullee koottaa baradhaa jedhanii karaa islaamummaa kanatti deebi'a ta ilmaan qabda illee ilmaan keessan barsiifadha jennaan. Beekaa. Wallaala keessa nama baasti islaamummaan. Dukkana keessa nama baastee ifatti nama baasti jabaadhaa jennaan. Munashida keenya raayyaa abbaa mancaatu amanuu baattullee amantii wal barii isa kamii dhugaan isa kamii dharree jedhee amantii beekuuf yaaluu fi amantii fudhachuun tokko miti. Amantii kamuu beekaa isa isiniif ta'uu filadhaa garuu ammoo islaama sun taanee hin du'ina jennaan warra islaamummaatti dhufaniini kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya ammallee akkuma itti futti jira. Turtiin keessummaa keenya wajjin taasisaa jirru raawwaa barataa akka itti bu'aaraa harkaan abdii qabna. Ammas nu faana bu'aan affeerraa keenya kan kabajaati. Amma irratti yeroo istuudiyootti isin affeeruu keenya duratti yeroo heerummaa kennamu akka ishee Abdurrahmaan jedhamtan
natti himanii turani. Maybe maqaa sheekummaa kun barnoota irraallee kabaja irraallee nama kennama. Barnoota amantaa sadarkaa maalirraa hin jiru? Inuma barataa jira. Aga rabbi naa laafise daddalagaallee daddalagataatuma. Aga rabbi naa laafise dura achi dura mudannoo wayii waan qabuuf xiqqoo mataallee nani waan na dhukkubuuf gizee rabbi naa laafise hin baradha. Qaraatii irratti amma dhukkubii kana godhatte. Lakki achi dura mudannoo duraatti jira. Dhufin dura achitti waan miidhameef abbaan kiyya waan gabaree na godhatee achi keessatti gabaree gandaa ta'ee ifaajee takkaallee rabbi irraa illee waan arganne ilaasha lafa du'e. Achi keessa miidhame malee amma sila qaraatii waan namaa laafu. Ammarratti fi qaraa jirtan. Inuma qaraa gizee naa laafe gizee na dhukkube inuma dhiisaa gizee rabbi naa laafes inuma baradha. Dalagaa maal harkaa qabdan? Sadarkaa dhageettiitu yookiin immoo sadarkaa odeeffannootti waardiyyaa masgiidaa ta'uu keessan waardiyyaa mana rabbii ta'uu keessan dhaga'ee ture. Maashaallah wanti kana oliin maan kana olii hin jiru. Akka isin mana isaa teessitanitti rabbii isinaa teessu hamtuu maraarraa isiniin jedha. Mee maalirra jirtan sadarkaa jireenyaatiin? Akkuma dhaga'ee kana moo akka biraati? Masgiida eegaa jira. Masgiiduma rabbii kana amma karaa biraati silaa bu'aan tokko hin jiru. Wanti akka waan irraa waa buufatan kanatu keerii qaba. Jedheetuma masgiida Hamzaa isuma qaddamaa jira. Inshaallah rabbi isin akaddamu jannatul firdaws olaantu jannata rabbi isin heeru jenna. Dhugama keessi kiyya gammadee islaamummaa itti dhuftanii ammoo deebitanii waardiyyame isaayyuu taatanii gaafa eedoo isaa gootanii wanti kana oliin dhimmaan kana oliin jira jedhee yaadu duniyaa wanti wayii bu'aadha wayii irraa dhabamanillee akkiraa waan itti ergattanii waan ta'eef irratti sabbaruun waan barbaachisaadha jedhee yaada. Mee akkam sadarkaa jireenyaatiin bultii ijaarrattamuun ijaarranne haala kam keessa jirtan? Jaartii dheengadda fuudhayyuu. Maashaallah dheengadda jechuus lee. Sila waliin dhumnaayyuu. Yaada akkanaan goone malee. Sila walumaan dhumnee affeerrayyuu. Isaan nama wallafaadha jechuun nama islaamummaatti dhufe. Lakki warra islaamummaatti hin dhumne amma ji'a lama erga fuudhe. Ji'a lama. Maashaallah akkami bultiin islaamummaa bultiin akkami wal bira qabdu akkuma jedhame san immoo islaamummaa keessa gaafa bultii ijaarraa riskii jira imaana jira baraka jira jedhanii akkami wanti kun hangamta akka dhugaadha isin akkami ilaaltaman. Waan bareeda malee jennee bara awwal maayyoo dubbannee hunduma duraati irraa dubbannee namni islaamummaa qabu bal'ina malee dhibbini takkaan jiru ilmina malee dukkanni hin jiru. Isa biratti bara nama beelan du'e jedhanillee hin dhageenye quufumaan du'e malee. Ruhii uume riskii isaa ofii harka qaba. Rabbiin harkaa qaba isa nyaachisa nama maraa isa nyaachisa bara. Rabbiin keenya isa biratti namni tokko miidhamu. Akkamiin fi jijjiiramni hin jiraa mi'amma bultii booda bultii. Injira bareeda. Maashaallah rabbi barakaa keessas ni akka maanguddaa isinitti taanaas biratti. Bareeda mootillee bareeda qananii keessa jira. Aalima tachirraa argama bara. Biyya kana utubee deemutu aalima tachirraa argama. Tani fuudha illee fuudha innaan. Baay'atu. Asumaanuu warra fuudha keessa hin jirre walla bultiin ijaariin islaamummaan hortee tajamti baay'inatti tajamti mee maal dhaamtan isaanii asumaan kaameeraa kana fayyadamati waa wahii jedhani. Bultee ijaarratan jennaan jabaadha jennaan diinni kun namatti hajama. Islaamummaan kun barumsatti hajama. Barumsa malee wanni tokko socho'uu hin danda'u. Fuudhillee fuudha keessa illee qananii jira. Tani fuudhillee rabbi sitti haa fuudhu jennaan. Ayin heerumii illee akka heerumtu jaarsa rabbi si haa hiru jennaan. Rabbi haa hiruuf. Du'aayii kanuma godhaa jirra. Ani fuudhillee rabbi itti haa fuudhu. Ani hin heerumnellee rabbi jaarsa haa hiruuf jennaan jaarsa bareeda. Amiin jennee mee akkam ture mee gaafa fuutan san akkamitti fuutan jechuun haa adeemsa ture san akkas. Deengantuma dhiyootana deengantuma ka'ee fuudhee namni adeemsa keessa walitti nu fidee bilbiluma walitti nu fidee akkasiin kun amma bilbila argattanii nu daawwaltan kana akkuma bilbiluma wal agarre. Akkasumatti yoo agarru guyyumaa amma dhaynu kana bilbiluma walitti so'inee dhayi. Bilbilumaan yoo dhaynu intalaan gaafa duraa waliin haasofne malee bilbilumaan haasofne akkana ittee ishiinillee gandatti himte. Gandatti yoo himtu warrillee barannaamee ganda sanumaa anuma jettu kanaaf fidedhanii warrillee bilbiluma walitti dhufe. Nu hin beekan nu isaan hin beeknu. Nama lama qabadhee deeme. Islaamummaatti dhufu keessan garuu hin beekan. Hin beekane itti himte. Itti himnaan bakka gantillee kaanee yoo dhaynu nuun itti dhufa wal baranne warrillee nu arginaan inuma gammadee nullee hin gammanne. Gammachuun gammachuma ta'e. Intala gaafasuma nu kennanii gaafasuma fudhannee galle. Gaafuma wal baranne kana nuun beekan achi duraan waliin baranne. Isaanillee nu beekani
sababuma islaamummaa ta'uu kanaan samma obboleessa keenya ta'e kanaan intala nu kennanii akka fudhannee galle. Wallafaa ta'uun keessan caalatti akka isaan ofitti si fuudhanii sun godhe. Maashaallah. Gaafa sana intala fudhannee galle gaafa tokkichuma kana gantuma kana wal agarre. Maashaallah. Amantaan namni islaamummaa irraa qabu hagana jabaa jecha. Hagana Isin immoo bara islaamummaa dhufuu keessa safa ilaaluu danda'anii. Isin ilaalan malee waan biraa waan isaan ilaalan jiru. Maashaallah. Waan ajaa'ibaati. Kanarraa namoonni biraallee barnoota fudhachuu danda'an jedhee yaada. Namoonni bultii ijaaruudhaaf mallaqni qabeenyi maal jedhan kuni akkamii diinii irratti nama intala keenya kennuufillee ilma keenya fuudhuufillee diinii hangam takka diinii namaa ilaala waan jirus asuma seenaa kana keessatti ulaala isiniin jedha. Mee dhaamsi na hafeera kaasuu barbaada jetta yoo jiraate carraa isin kennuti carraa kana fayyadama waan hafee jettan asumaan nu kaasan. Wanni hafee jabaadhaan naanka ummataan jabaadhaa diinii kana bira dhaabbadhaa har'allee barullee isin tolchaatan barsiifatta illee barumsa idilee illee barsiistan barsiisaa qaraasisa illee qaraatti jabeessaa ijoollee keessan jabaadhaa jennaan. Isin haala jireenya amma keessa jirtanii wal qabatee hawaasa kana wanti dhaabattan jira. Hawaasa kanarraa isin barbaachisu jira. Ummataan kan nu gorsaa. Abbaa qabeenyaa bal'aa qabna. Maybe wanti akka isin cinaa dhaabbatanii barbaada yoo jiraattan asumaan ergaa dabarfata. Numiraa rabbuma dhaabbata. Jabaadhaa rabbi isin bira haa jiraatu. Addunyaa fi akiraatti rabbi isin haatis kun jabaadhaa jennaan. Gaaffii dhumaa yookiin immoo carraa dhumaa yookiin immoo yaada dhumaati. Qaamni bu'aa bahii kana keessatti isin bira dhaabbatee galateeffachuu qaba galateeffachuu barbaada jettan namarraa kaasee wantoota garaagaraa namoonni isin ta'an dhaabbilee ta'uu danda'a yoo jiraatan carraa kana fayyadama galateeffadhaan. Alhamdulillahi rabbil alamin ummanni martuu na jaalata ummanni islaamaa xiqqaan illee guddaa illee na jaalata akka isaan na jaalatan rabbi isaan haa jaalatu ilmaan isaanii ilmaan diinii rabbi haa taasisuuf. Namni martuu na biruma dhaabbate akkuma obboleessatti akkuma abbaatti akkuma haadhatti martuu na bira dhaabbate ummanni martuu na biruma dhaabbatan jazaa isaanii rabbi isaanii haa kaffaludha. Hayyee kitaabota kenniin kitaabota istuudiyoo keenyatti argaman kitaaba manni keenya horate kitaaba kana immoo irraa dubbistanii barnoota bal'aa irraa argattan jedhee yaada barnoota salaataa barnoota soomaa fi akkasuma immoo wantoota garaagaraa of keessa qabata warra irraa fayyadamu rabbiin haa godhu har'a immoo nama kitaaba kana bitee as kaa'illee rabbiin ajirii ta'e irraa herregama yookiin immoo irra qoodama rabbi isin haa godhu jedha dabarsee isaaniif kennuuf jedha isinillee rabbii warra dubbisee irraa fayyadamu isin haa godhu. Hayyee sagantaan keenya irraa kana fakkaataa gaaffii nu kaafnuufillee deebii gahaa kaastanii yaada babal'aa nu kaastanii yaada bilchaataa nu hirtanii seenaa immoo mudannoo jabaa qabu kan namni biraallee irraa barachuu danda'u nu kaastanii istuudiyoo keenyatti waan argamtaniif irra deebiidhaan galatoomaa ulfaadhaa rabbiin umurii keessan dheeressee barakaa keessa isin haa kaa'u isin wajjin xumuree jira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naaf feeruu keessaniif galatooma isin jaaladhaa rabbii kiyyaadhee isin jaaladhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaan keenya guyyaa irraa kana fakkaata hamma xumuraatti nu faana buutanii waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa. Torban sagantaa biraatiin hamma wal agarrutti warra torbanii rabbi nu haa godhu inshaallah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.